quraana isaatu eeggata jechi jiru jecha munaafiqaatii qabadhu. Jecha munaafiqoonni ittiin si gawwoomsu. Eegiif sitti kenne. Eegiif nutti kenne. Eega nuti wareegamnee dhumne booda quraanatti, masgiidatti. Quraanaaf wareegamuun, masgiidaaf wareegamuun kan kadhaa rabbiitiin argamu malee, kan carraadhaan argamu malee, waan akka salphatti argamu miti. Kana saabonni akkasitti itti wal dabraa. Xiyyaan waraanamaa qaamni isaanii buburraa'ee isa kanaaf wareegama argachuuf jecha. Abbootiin teessan jaarraan faawwaa qofaan kanaaf dhumte.